Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo warra isa jaallataniifis warra isa hin jaallanneefis jaalaladha Waaqayyo. Maal jechuudha kuni? Warra isa barbaaddataniifis warra isa ari'ataniifis qixumaan biyya lafaa kana uume Waaqayyo. Qixumaan nu jiraachisaa jira. Akkuma macaafni qulqulluun nu jedhu mana isa tokko irratti roobee mana isa tokko irratti hin dhiisu Waaqayyo. Yeroo arfaasaan ga'u hundumaaf rooba, yeroo birraan ga'u hundumaaf caama Waaqayyo. Gaariidha Waaqayyo. Amanamaadha. Inni tokko na kadhata, inni tokko kurnee kaffala, inni tokko jabaadhaan jajjabaatan jedhu Waaqayyo. Hamma gaafa duunutti jaalala nutti argisiisa Waaqayyo biyya lafaa kanarratti. Hamma gaafa biyya lafaa kanarra darbinutti ilma namaaf eeggata Waaqayyo. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Sammuu haaromsuu jechuun maal jechuudha? Sammuu haaromsuu jechuun gabaabumatti jalqabni eessaa jalqaba? Sammuun ilma namaa eessaatii haaromuu jalqaba yoo jenne, guyyaa gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee ka'ee sammuun ilmoo namaa gara yaada Kiristoositti guddachaa dhufa. Guyyaa sanaa qabee gara Kiristoositti guddachaa deemna. Jireenyi inni isa duraa maalidha? Jireenyi otoo Kiristoos hin amaniin sammuun ilma namaa akkamidha? Yaadni garaa namaa akkamidha yoo jettani moofaadha. Maal jedhaa? Qorontos 2 boqonnaa 5:17 kanaafis jedha. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Irraan isinii deebi'a. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Ameen. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Haaleluuyaa. Yesuus amanamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafis Phaawulos warra Qorontositti yeroo ergu, warri Qorontos beektu akkuma beektanii mataa jabeeyyiidha. Yakka gurguddaatu hojjetama waldaa warra Qorontos keessatti beektu egaa. Waldaan Qorontos hammeenya qabu. Yoo barbaade achi keessa nama haadha manaa abbaa isaa wajjin akka haadha manaatti jiraatutu jira. Maal jechuudha kuni? Haadha biddeenaa isaa haadha manaa godhatee nama wajjin jiraatutu jira. Qorontos 1 keessatti ibsameera. Namichi kuni adabbiin itti kennamee Qorontos 2 keessatti araara Waaqayyoo argatee gara jireenyaatti deebi'eera. Waldaa warra Qorontos keessaa nama akkasiitu jira. Tokko. Gara biraa namoota akkamiitu jira? Namoota waldaatti nam'anii nyaatanii dhuganii akka barbaadan jiraatan, irbaata gooftaallee walii isaa wallaalanii hiika isaa wallaalanii namoota waldaatti nam'anii biddeena achitti garuma malee albadummaa keessa bu'anii inni sooressi biddeen gaggaarii fidee isa hiyyeessa gojomaasisaa. Inni hiyyeessi isaan sooressaa ilaalee gojomaa iddiitti waldaan babbaddi ture. Waldaa warra Qorontos. Kanaafidha Phaawulos mootummaan Waaqayyoo mootummaa nyaataaf dhugaatii miti kan jedheefi. Kana jechuun mootummaa Waaqayyoo ulfinni Waaqayyootti mul'atudha malee mootummaa biddeenni itti walitti qabamuuti jechuusaa warra Qorontosiitiin. Kanaafidha kan inni akkas jedhe. Waldaatti biddeena guuran warra Qorontos akkasidha. Lammaffaa dhalachuu isaanii haaraa ta'uu isaanii wallaalanii akka malee jiraachuu durboonni warra Qorontos mataan isaanii akka malee kan dhiirota irraa kaachisu haalli uffannaa haalli jireenya isaanii kan dhiirota amantii irraa kaachisu yeroo ta'utti Phaawulos kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraa. Ameen. Namni kan Kiristoos taanaan uumama moofaa miti. Jireenya moofaa kaleessa, namummaa moofaa kaleessa, eenyummaa moofaa kaleessa, deddeebii moofaa kaleessa, akkaataa uffannaa kaleessa, akkaataa dubbannaa kaleessa, akkaataa ilaalchaa deemsi hundumti isaa haaraa.
Maaliif ree Kiristoostu yeroo hundumaa haaraa. Kiristoos bar'een gaddaa haaraa bara nama ofaa isinitti hin fakkaatiin. Bara hundumaa haaraadha Yesuus. Samiirra yeroo ture inni jalqabuma ture. Inni uumaa ture. Cubbuun kaleessas har'as boorus isa irratti hin argamne, isa irratti hin argamu. Inni ga'umsa qaba. Mootummaa Waaqayyoo keessatti macaaficha jireenyaa banuuf yeroo rakkinni biyya lafaa irratti mul'atee ilmoon namaa hundumtuu akka malee ta'etti yeroo ergamu jaarsoliin 24 walitti nam'anii lafaaf ergamootaaf yeroo isaan iyyanitti wawwaatanitti haaleluuyaa kan jechisiise ilma Waaqayyooti. Hin boo'ina. Hidda Yihuudaa keessaa namni argameera akka jedhan kan taasise isadha. Kaleessas har'as haaraadha Yesuus. Kanaafidha kan Kiristoos gaafa taanu isin kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Ameen. Haaleluuyaa. Natti tola. Ani jireenya koo na eebbisa sagaleen kun. Namummaa moofaan, boqonnaa moofaan darbee inni haaraan dhufeera. Sammuu haaromsuu jechuun jireenya haaraa eegaluu, karaa haaraarra deemuu jechuudha. Kaleessa yoo waan hin taane keessa deddeebitate kan Kiristoos yoo taate ati haaraadha. Jireenya sana keessa deemaa ani kan Kiristoos jechuu hin dandeessu. Namoonni baay'een har'a kiristiyaanummaa keenyaaf evidensii hin qabu yookiin ragaa hin qabu. Ani kiristiyaanadha jennee ifaaf ifatti dubbachuu hin dandeenyu. Sababni isaa jireenya haaraa isa nuuf kenname. Moofaa sana ofirra dabarsinee haaraa boqonnaa haaraa keessa waan hin galleefidha. Ammayyuu baay'een keenya boqonnaa moofaa sana keessa jireenya addaamummaa keessa waan jirruufidha jechuudha. Biyyi lafaa kun boqonnaa lama qabdi. Isa tokko tokkoon inni ilaalla. Boqonnaa lama qabdi. Boqonnaan inni tokko boqonnaa Addaam. Bara dukkanaa. Bara ilmi namaaf seexanni walii galanii mana Waaqayyoo keessaa badani. Yeroo ta'u Waaqayyoo seexanni jalqabuma Isaayyaas boqonnaa 14 irratti argachuu dandeessu. Hizqeel boqonnaa 27 irrattis argachuu dandeessu. Seexanni yoo midhaa eessatti kufe isa jedhuu fi seera uumamaa jalqaba irratti miti kan argattanii raajota keessattidha kan argattanii. Jalqabuma seexanni samaayii naga qabeessa keessaa ulfina Waaqayyoo barbaade sammuun isaa moofa'e, ilaalchi isaa geeddarame. Kajeellaa hamaan isatti gale. Luusifer jechuun ergamaa ifaa. Hangafa ergamootaa Waaqayyootti kan aanu. Faarfannaa isaatiin Waaqayyoon kan gammachiisu. Kaachoo isaatiin, bareedina isaatiin mootummaa Waaqayyoo keessatti waan guddaa ture. Akka guddaatti akka nuuf ilaale macaafamti Hizqeel boqonnaan 27 Isaayyaas 14 yaa ilma ganamaa. Akkamitti samii keessaa kufte? Ilma ganamaa ture. Morning star kan jedhamu yookiin immoo urjicha ilma ganamaa ture seexanni. Yeroo sana seexanni jalqabee eessa isaatu moofa'e beektu ilaalcha isaa sammuu isaatu moofa'e. Wanti inni qabu kun itti argamuu dhiiseeti ulfinni Waaqayyoo itti argame. Wanti isaaf eeyyamamne iddoo isaaf hin kennamne taa'u of kaa'uu barbaade. Namni sammuun isaa gaafa moofa'u, jireenyi isaa gaafa moofa'u lafa isaaf hin kennamnedha kan inni dhaabbatu. Iddoo isaaf hin taane, iddootti namni isa hin barbaanne, iddootti Waaqayyo isa hin barbaanne, iddootti firriif namni waldaan kiristiyaanaa biyyi isaa isa hin barbaannedha. Namni kan inni dhaabbatu gaafa sammuun isaa ilaalchi isaa dalgagu. Isinitti immoo akkasidha ta'a namni gaafa ilaalchi isaa moofa'u. Waaqayyo seexanaa fi iddoo kennee ture. Ergamoota irratti hangafa godhee, ilma ganamaa godhee, mucaa abburoo godhee ofitti aansee keenyaan seexan eddeema Waaqayyoo jiraachuu barbaade. Ilaalchi isaa
immoo fe'e. Ilaalchi isaa hin summaa'e. Waan isaaf hin eeyyamamu ofitti maxxansuutti ka'e. Taappeellaa isa ibsine dhimma isa ilaallanne keessa galuutti ka'e. Yerooma sana darbatame. Isa kana amma isinitti haasa'uu hin barbaadu. Yerootti seexanni kufee uumamuu lafaa dura akka ta'e. Barreeffama kanaan dura ji'oota 8-9 dura isiniif barreessin ture amma kana kaasuu hin barbaadu. Maaliif gana spiritual warfare authority and warfare kan jedhu yookiin immoo lola hafuuraa kan jedhu keessatti waan ilaalluuf amma isiniif kaasuu hin barbaadu. Ganaa gara fuulduraatti hin barattu. Warfare irratti hin barattu. Spiritual warfare koorsiidha kunis. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seexanni kufee gara biyya lafaatti. Seexanni ilaalcha kufaa sammuu moofaa kana fidatee dhufe. Hin ganne fidatee gara biyya lafaa kanatti dhufe. Waaqayyo immoo uumama bareedaa tokko lafarratti uume ture. Eenyudha uumamni bareedaan? Subscribe. Share. Like. And Comment. Thank you for watching.